بسم الله جلقب درر والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله. بقجراتني إخواني في الله، بقجراتني إخواني في الله. أن حادفو هند حيوتني كيسا هنن بفني علماء إفدائي وني إتاكي دبرسا سمية بلالي نوروس ننجن كيسو موتنكو قالي بقنقان أفتني قم جارميا سمية بلالي مدرسة الإيماني. بقنقان أفتن جارميا سمية بلالي مدرسة الإيمان. أجسن دبرسا قما يادكية إراوا دبتشوف واي حيوتن كيا أستاذ التنكينيا أتوبا جرينيا ديني نبرسيسوف نفتاتا فكينيا نبرسيسوف جتشا واميك مدتني دكنا كيسا إفا نباسو في الربا أبدني. جزاكم الله خيرا هندم تكيسني، جزاكم الله خيرا هندم تكيسني. نججبيستني دغونغورا قبنو نوف سريستني يرو كيسن نوف لاتني نبرسيسوف جتشا هدو تآبتني dadhabne osoo hin jenne nu barsiisaa turtan yeroo keessa nurratti fittanii laafaallee hifannee gorsaan cimsitanii yaa ummata jaalatamaa ka rabbii filate rabbuma kaddamuun kan ibaadaa godhate kan toora adda addaa hordofuuf walirraa baqate tola rabbii itti oolee ofirra dagatee lakkee of yaadadhu kooddiinii kee baradhu gaafii guyyaa boruu ofirra yaadadhu tiktokii waan biraa ofirraa raafadhu sunis fayyadu bar guyyaa gaafasii guyyaa ho'i hamtuu guyyaa daa'ima xiqqaa arri itti baatu iyyattullee eenyu siin awwaatu hojima keetiin kasraa xabaatu. Kootu yaa obboleetti atis obboleessa diinii kee barachuu boruu si milkeessa. Alhamdulillahi kayoonaan nu gahee diiniin babal'atee addunyaa wal gahee hunduu barataa raadiqqaaf guddaa tahee diinii jechuun dammaa eenyu dhandhamatee dharraa isaa bahee yaa warra diiniif dhaabbattu kan halkan guyyaa diinii isaa barattu nama akkasiitii ka rabbiin jaalatu kan arrabni isaa rabbuma waamatu zikrii heddummeessee qur'aanas baratu alhamdulillahi galata galfatu guyyaa boruu qalbiidhaan gammadu jazaa isaanii rabbirraa argatu. Nama hedduu jira ka ufuu dagatee addunyaa ari'aa yoom kayrii yaadatee eenyu akka uume ofirra dagatee nafsiyaa sheexanni qalbiidhaan taphatee kayrii irraa fagaataa waa hundaa dagatee duniyaa ari'aa makiinaa yaabbatee gaafa guyyaan dhuftee asirraa boqate mee maal deebisuu deemaa fuula rabbii dhaabatee osoo akka kiyyaatii hadha uf yaadatee ibaadaa jabeessee rabbii ufii kadhatee hundaane guutaa fi waa inni niyyate yoo qalbii qulqulluun ilaahii irkate. yaa diinii islaamaa yaa ifaa aalamaa gammachuun si keessa argamaa yaa kalaama rahmaanii irratti hojjannee haagennu galmaanii. GSB jechuu hiikaa isaa maali? Jaarmiyaa Sumayyaa Bilaalii walqabatanii ijaaran zoomii madarasatul iimaan. Leencota diiniidhaa Sumayyaa Bilaalii fakkeenya fudhadhu sahaabaa duraanii kan akka Hamzaa fi kan akka Usumaanii fakkeenya nuuf ta'anii waanuma hundaanii. Rahmaan yaa Rahiimii nu sitti iyyannee rakkoo lammii teenyaa hunda sitti himannee furmaata nuuf godhii waan nuti dadhabne. Dalagachuuf jecha kan biyyarraa yaane dararamaa jirra xiqqaaf guddaa taane jireenyi biyya ormaa bar takkaa nuun taane galmeen keenya banaa barbara dheerarraa iyyannee dadhabne addunyaa mararraa badiin keenya maali maadunee nyaattamna. Biyyi nuti qabnu maqaan keenya taatee kan keessa dhalate hundi biyyaa yaate kaayyoo ofii dhiiftee hidhatti dachaate haadhaaf abbaa ishee qalbiirrarraate. Ahyaa ummaa koo ahyaa abbaa koo dalagadhee galaa jedhee biraa bahee mee maaluma himaa mana hidhaa keessa gahee rakkoo itti cimee meeqa dabseen bahee dubbachuun dadhabnee barni dubbadhaa rakkoon na hammaatee afaan koo hidhadhaa du'aayinaaf godhaa saba kootti iyyadhaa. Yaa madarasatul iimaanii jaarmiyaa Sumayyaa Bilaalii biqiltoota madda munaashidootaaf olumaahii. Hojjettanii hojii mul'ataa kaasiin nu gahee galata galfataa kan barumsa fedhu hundaan simannaa tokkummaadhaan kaanee diin keenya cimsanna. Yeroo na daangessee dhaabbadhe asitti hanga rabbiin fedhee nu deebisu walitti nagaa dhaamadhaa hunduma keessanitti. Maqaa koos barbaannaan Hayaat binti Amaanii barattuu jaarmiyaa Sumayyaa Bilaalii madarasatul iimaanii inshaallah waliin nu haa deebisu gooftichi ilaahiin.